Majlisa nama lama jechuudha godina Arsii ana shirkaa kadeemu akkana baasee jira. Akkuma isin argitan kana magaraajaalee maachii isaa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu har'a galgala sa'aatii 2tti qorra keessa bahee jechuudha. Araasiidha asitti achi dhaqee fe'aa jira. Maaliif deemta jechuun keessaan illee hin oolu magaraajaan wal keessa badee magaraajaan nama hedduu waan ta'eef isa adda baasuu deemee. Bareeda. Arabiyaa majlisii bareeda hojjetame baay'ee gaariidha. Bareeda. Kan fe'ameera kan fe'ameera deemaa jira. Godina Arsii aanaa sirkaan irraa jechuudha. Alhamdulillah qorri ulfaataa turullee geessinee xumurree geessinee jira. Isinillee viidiyoo kii kana tanga xumuraatti subscribe like share gochaa naa ilaalaa isinin jedha hordoftoota kii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoo. Jirra jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya laalle kan dhiiraalle kan intalaalle hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessa onnee qulqulluu irraa maddee sin biraa jiraatu sinin jedhaa hordoftoota kiyya. Harallee Zulaa maal teessan maal qabattee dhufte jettanii meeshaan nama lama godina Arsii aanaa shirkaa jechuudha kadeemu majlisa nama lamaatii fi akkasuma magaraajaa maachii isa kanaa jechuudha. Maachii kanaa ta'u magaraja ajaa'iba jechuudha. Furdinni isaallee kan ajaa'iba. Magaraja bareedaa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Majlisni kun abbaa 40ti. Majlisni kun kan nama dhiiraati jechuudha. Maqaa isaanii hin beeku. Maqaa isaanii hin gaafanillee natti hin himnellee hin beektanii nama hedduu wajjin waan haasa'uu fi yoo manatti himanuyyuu ani ka galmeeffadhu mazgaba irratti lakkoofsa nama saniitiin galmeeffadha maqaa hin irraanfadha. Akkasisinin jedha hordoftoota kiyya ammoo nama dhiiraa kan nama dhiiraati. Akkuma isin argitan kana maashaallah majlisni isaa abbaa tetanasii 40ti mitiriin isaa mitira 14 fi saantii 20 ta'ee ergasii ammoo 14 deebisnee babaay'isee mummurameera jechuudha argitanii. Maaliif jennaaniin 5 saantii 30 akkasuma 1 saantii 80 saantii 90 akkasii mummurame kacaafii irratti kun saantii 90 akkaataa mana keessaniitiin maaliif mana mattaraa isinin jenna seetanii. Amma majlisni kun kasaantii 90 tokko keessa jira, kasaantii tokkoo fi wayiitu keessa jira, kasaantii lamaatu keessa jira, wal keessa jechuudha. Xiqqaatee akkasii baay'atee jira. Sababni akkaataa mana isaaniitu akkana waan ta'eef ka amma kinoo jidduutuun saantii 90 jechuudha. Xiqqishuun tun argitanii saantii 90 mitira tokkollee hin guuttu jechuudha. Maashaallah akkuma isin argitan kana obboleessi keenya haala kanaan adaraa jedhee narratti dhiisee haala kanaan bareechisee hojjedheef jira. Wallaahi majlisni kun jechuudha waan isin ajaa'ibu wallaahi hagam akka ulfaatuun beektanii majlisa hedduu kwalitii ta'e maashaallah hedduu bareedee hojjetame jechuudha. Boondiin isaa tokkoffaa carqiin isaallee akkasuma carqii xurii dhoofatuudhaan dammoo waan isin garramu yoo xuraayillee carqii xurii dhoofatu argitanii hedduu bareeda jechuudha. Carqiin kun baay'ee bareedaadha. Majlisa nama lamaatiin baasee tokko Addis Abaadha jechuudha gara Jimmaa ta'ee gara Shawaa ta'ee hin beekani. Addis Abaa obboleessa isiitu jira Chinaageessi naan jette mitira 17 jette. Obboleettiin ta'inaa viidiyoo isii gadi isin hin dhiifne gadi isin isaa kana dura hojjetame suni garuu haalli hin mijoofne waan ta'eef hin fudhanne. Akkuma isin argitan kana haala kanaan fe'aa jirra jechuudha. Isuusin kinoo dhaabattee jirti. Inni biraa magarajaadha. Magarajaa kanallee haala kanaan kinooti kun abbaa takaafaachii lamaati jechuudha. Akkuma isin argitan kana abbaa takaafaachii lamaati maashaallaadha. Akkasini mul'isaa Rozabiibaa fi isaan jechuudha. Ittaansee ammallee gabarii takaafaachii lamaa saniiti jechuudha. Meeshaa isaa guutuu qaban beektanii takaafaachii gabarii takaafaachii mitira lamaa san jechuudha. Akkuma isin argitanii maashaallaadha. Ittaansee sibiilli isaallee kinooti. Ittaansee ammallee abbaa takaafaachii 3 jechuudha inni kun abbaa takaafaachii 3 hedduu bareeda jechuudha. Halkan keessa amma sa'aatiin kun sa'aatii 2 jechuudha. Akkuma isin argitanii halkanii kan waraabbamaa jiru maabiraatiin hanga tokko hin ifa gibbii keessatti miti raasaatti jechuudha boota makiinaan fe'aa jirrutti waan halkan ta'eef malee hedduu bareeda. Gabariin isaa kun bichaanuu addatti magaraajaa akka ta'uu danda'u jechuudha. Baay'ee bareeda argitanii hedduu bareeda akkuma isin argitan kana maashaalladha. Gabariin isaallee kinooti magaraajaa baay'ee bal'aa dheerinni isaallee waan akka hin argine jechuudha. Gatii majlisa sanatti hin himne jechuun keessanii hin oolu mitiriin tokkochi abbaa 40ti birrii 16 jechuudha. Ittaansee carqii magarajaati. Magarajaa gatii isaanuu himoo jettan magarajaan akkaataa mana keessaniitiin mattarama jechuudha. Qumatii gubbarraa kaasee haga jalaa akkasuma bal'ina isaatiin tilmaamama. Kunniin hundi meeshaa isaati jechuudha. Meeshaa isaati akkasuma immoo kun kan girgiddaarra qabsiisan jechuudha. Akkuma isin argitan kana zabiibaa qimamiiti.
Aktaan si'amoyyuu majlisa obboleetti teenaati isin tun illee biyya warraati inni ajajatee jennaaniin isa wajjin fe'achuuf jechuudha. Haala kanaan ajajattee jirti ka isillee abbaa 20 meetirii 7 jechuudha. Akkuma isin argitan kana kunillee hedduu bareeddi kararaan isillee ta'ee akkasuma akkaataan hojjechiifama majlisa kanaa baay'ee bareeddi argitanii isinuu ija keessanii waan argaa jirtan jechuudha. Arguun amanoodha jedhanii mire. Akkasii akkuma isin argitan kanatti maashaallah haala kanaan bareeddee hojjetamteerti yeroo isin ajajatutti 12,000 jechuudha meetiriin tokkochi amma garuu 12,500 galtee jirti abbaa 20ti baay'ee bareeddee argitanii hedduu bareeddee jechuudha meetira 2 fi meetira tokkoon hojjetame meetirii 7 jechuudha tiibistaandiin garuu teebiliin jechuudha. Teebilii abbatu irra dalagsifata teebiliin birri 7,000 jechuudha. Maaliif addatti hojjechiifama jettan meetira 8 osoo ta'e wajjin akka giiftii yookaan akka kennaatti kennamaafi kun ammoo meetira 7 waan ta'eef irratti bitatte jechuudha. Abbaa 14 sun wajjin kennameef jechuudha maashaallah. Asumaanii daqiiqaa muraasa afuura meeshaa fuudhuu dhufee wajjin haasawa isin goosisee achi booda walitti deebina isiniin jedha hordoftoota kiyya. Bareeda arabiyaa majlisii bareeda hojjetame baay'ee gaariidha. Bareeda kuno kaanfii alleerra kaanfii kanallee deemaa jirra. Godina Arsii aanaa sirkaan irraa dhufee jechuudha. Kinooti godina Arsii aanaa shirkaa isiniin jedhanii akkasii godina Arsii aanaa shirkaa irraa dhufan jechuudha. Haala kanaan makiina irratti fe'ame kinooti akkanatti qophaa'ee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah xumurri isaa akkana fe'amee jira as gubbaadhaan sharaan irra gaddeebi'aa garri inni bu'uun hin jiru halkan keessaa sa'aatii 2 fooyi ta'ee jira akka carraa ta'ee garrajaan kanama lamaa waan turee fi kanama biraa waan keessa jiruuf qorra kana keessa dhaqee adda baasee jechuudha namni dhiiraa hin beektanii adda baasuu hin beeku qorraa miti yeroo jalqabaatiif qorra keessa bahee asumaan viidiyoo kana kiyya kana isin amararu subscribe like share naa godhaa.